Guyyaan har'a dhaloota Jawaar Mohammadiiti. Guyyaan kun guutuun ganama haga galgala halkanii bariin cuftunu ka Jawaar Mohammadiiti. Goota qabsoo Oromoo, goota siyaasaa Oromoo Itoophiyaa gaafa Afrikaa qalamaa fi arrabaan qofa jijjiire Jawaar Mohammadii baga dhalattee. Guyyaa dhaloota dansaa jennesii harraguu barbaannaa. Jawaar Mohammadii seenaa Itoophiyaa, seenaa Oromoo, seenaa gaafa Afrikaa keessatti nama jijjiiramii guddaan akka dhufu gumaachee namni kamuu hanqinni qabaachuu ni mala, dadhabinsi qabaachuu ni danda'a. Ammaan duba Jawaar Mohammadii qabsoo Oromootiif bu'aa buusuu baatee imalli inni deeme wanni hagammaan tana inni gumaachayyuu mataan isaa Jawaar Mohammadii. Waan guddaa buusee Jawaar Mohammad jechuun mallattoo qabsoo Oromooti. Qabsoo Oromoo kan waggaa meeqa faffacaatee walittu qabee karaa ololaatiin, karaa miidiyaatiin, karaa tarsiimootiin, karaa beekumsaatiin, karaa uummata dammaqsuutiin dargaggeessa biyya keessaatii fi dargaggeettii qeerroo qarree maaster pilaanitti fayyadamuudhaan barnoota isaa kan yuunivarsiitii gurguddoo akka Staanford, Kolombiyaa irraa barateen barnoota isaatii fi muuxannoo isaa kan dubbisutti fayyadamee uummata Oromoo yeroo gabaabaa keessattuu ceesisuu danda'ee jira. Jijjiiramni sun akka inni barbaadetti deeme, akka Oromoon barbaadetti deeme hin deemne waan biraati. Garuu Jawaar Mohammadii umrii isaa xiqqoo keessatti waan guddoo qabsoo Oromootiif gumaache waan taateef guyyaan har'aa halkallee guyyaalleen cuftunuu ka Jawaar Mohammadii baga nuuf dhalattee, ashuu dhalattee, baga dhalattee. Dhalachuu keetii fi Oromoon guddoo sittuu gammaddii, warri biraa immoo sittuu hinaafaa. Jawaar Mohammadii miidiyaan 200 sitti duulee kasi dadhabee Jawaar Mohammadii ormaa firrii si malatee si miidhuu fi kasi yaade ammoo ka olaantummaa rabbiitii fi tola rabbiitiin hagamma lubbuun kan kee turee fi guddoo si galateeffannaa. Ani jechuun namni waan darbe yoo hin galateeffanne hin dubbanne waan bori dhufuufillee waaqallee hin galateeffatu waan jedhamuu fi an Jawaar Mohammadii dhugumaanuu garkiyyaan guddoo galateeffadha. Jawaar Mohammadii galateeffachuu jechuun Jawaar Mohammadii hanqinni hin qabu miti. Jawaar Mohammadii dogongor hin hojjannee miti. Kun waan biraatidha. Namni dogongor hin hojjannee hin jiru, namni hanqinni hin qabaanne hin jiru. Jawaar Mohammadii garuu akka nama tokkotti qabsoo Oromootii fi wanni inni gumaachi warri halkanii guyyaa Jawaar Mohammadii qeequu, Jawaar Mohammadii xiqqeessuu, Jawaar Mohammadii arrabsuu, isa tuffachiisuu hojii godhannee waan inni hojjete san waan isatti dhiyaate hojjannee jirra. Haga Jawaar Mohammadii umrii isaa ka ijoollummaa man 30 keessa jiru kanaan gumaachine jirra jennoof gaafan. Jawaar har'allee umriin isaa ijoollee waggaa 40 hin guunne gumaacha guddaa qabsoo Oromootiif gumaache. Ani jechuun abbaan feetan waan feetan jira. Jawaar Mohammad waraani bilisummaa Oromoo abaawoon kafaawoon Biltsiginnaalleen jechuun OPDO gaaf turte namni cuftuun iyyuu qooda qaba. Jijjiiramii dhalatee ammaan tan karaa irraa gatantaree karaa irraa bahee miliqee waan feetan jira. Waan dhufu keessattuu namni hedduun gumaachi qaba. Jawaar Mohammad ammoo gumaachi leencate. Gaheen isaa gahee leencate. Kanaaf guyyaa har'aan tana Jawaar Mohammadii baga ittiin si dhaqqabse goota Oromoo kadinaa fi naasuu rifannoota uumuu takkacha qixxee kuma ka Oromoo dhaloonni kan kee guyyaan kan kee gammachuu kadina birattuu ammoo guyyaan ati dhalatte guyyaa gaddaatti ta'e baga nu dhalatte baga nu jiraatte umrii dheeradhu bakka jirtutti rabbi si eegu atilleen ufeegi isiniin jechuu barbaada. Meedhaa guyyaa dhaloota Jawaar Mohammadii namni akkamittuu kabajaa jirtanii? Guyyaa dhaloota Jawaar Mohammadii kana irratti namni yaada qabdanii yaada keessan barreessa. Bulloon garmaamu tola mana hidhaa oolaa jedhe namni gari barreessaa jira. Bulloo jechaa jira. Jawaar Mohammad maqaan isaa Jawweellee maqaa isaa Jawwishaallee maqaa isaati Jawullee maqaa isaati Bulloollee maqaa isaati. Maqaa hedduu qaba. Maqaa jaalalaa hedduu ittiin yaamna ittiin baasna wal dhaballee qabna jaalalallee waliin qabna. Wanni Jawaar Mohammad waliin qabnu jibbiinsaaf jaalallee cufa wal makata. Garuu yoo madaalii gubbaa kenne jaalaltiin Jawaar Mohammadii qabnu jibbiinsisaa marroo biliyoonii caalti. Jibbiinsi jechuun jibbiinsi dhuunfatii miti. Nama tokko Jawaar Mohammad illee jibbiinsi nama tokko ka dhuunfaa hin qabnu. Yaada ilaalchi gubbaatti waan garii ilaalchi garii yaada garii walirra yaadu walii jibbuun wal balaaleffachuu wal dhaabbachuu oomiti garuu ka dhuunfaa hin qabnu. Abbaan Oromoo baga dhalatte dhugumaanu Jawaar Mohammad abbaa qabsoo Oromooti. Ilmallee Oromoollee qaba. Abbaa Oromoollee ta'uu barbaada. Oromoo maraayyoo yoo ta'e maal qaba sullee rakkoo maalii qaba sulleen gaarii abbaa Oromoollee ta'e
Akkasii Jawar Muhammad baga dhalattee jechuu barbaada daqiiqaa shanaan gad dhufu kan waan Jawar Muhammadii waa takka lama irra haasa'uun akka malee barbaachisa jedhee waan yaaduu fi waan Jawar Muhammadii irra dubbachaa jira. Suuraalee Jawar Muhammadii gari isin agarsiisuti. Jawar Muhammad ammoo jechuun nama suuraan akka malee bahuu fi afaan faranjiitiin jechuun photogenic jedhama namni gosa kana. Karaama qaba ijoollummaa irraa kaasee Jawar Muhammadii waan isa tokko tokko sitti hima suuraan sii bahanaan jedhe na eebbisannaan jedhe gaafa jalqabaa kan beeku. Jawar Muhammadii suuraan sii bayaa makiina ofuun sii hin bahuu naan jedhani naan jedhe makiina hin oofu Jawar Muhammad makiina ofuun beeku takka marii hin qabanne dhalate. Icciitti Jawar Muhammad dhageettanii jirtanii Jawar Muhammad takka marii makiina hin qabanne makiina oofuu hin beeku dhalate. Waan inni natti hime gaafa inni Minisoota jiraallee raayidii kennaa fi noofafi qoosaa akka malee danda'a baay'ee qoosaa. Ati makiina mana noofne yoo hunda raayidii barbaadda yookaan kireeffattee deemtaa jedhan gaafannaan. Ati makiinatti hin dhiyaatin yoo makiinatti dhiyaatte waayittu tayaa jettee akkoon isa dhaamatteef Jawar Muhammad akka malee waan gosa nutti amana. Akkoo hiyyattu yaa gurbaa kanatti jarjara wanni kan kee kun nun ta'u marii makiinatti hin dhiyaatin ammoo makiina namsiin ofsii tolchatte naa eebbistee naan jira Jawar Muhammad. Waan gosa kanatti jira personal wanta ka Jawar Muhammadii ka hin beekne jechuun Jawar Muhammad makiina oofuun beeku makiina oofu. Ati makiina ooftu umrii kee guutuu ammoo nama makiinaa si oofa jedhee akkoottu na eebbise. Nadhaamattee hin oofini ammoo namsi oofsi tolche naan jette ayyaanii akkoo kiyyaa tokkollee lafin bu'uu jedha. Jawar Muhammad akka malee waan aadaa waan durii sunitti amana waan adeemqisiis keessa tokkin kana nama akkasii warri isaa dhagahu jechuun hin garre jechuun akkoo isaa maalii isaa waan aadaa kaa'amanu. Maatii waliin waan hin jijjiiranneef garii jallataallee hin dida gaafa beelaa sun nyaata lagate san haarii kan kee. Haati isaa nyaata dhiisii jetteen jennaan gurbaa kiyya nyaata dhiisii kun waan yaaddee jira anin jechuun yaaddoo kan keerraa duufennaan yeroo sun gara jabaate yoo duute maali haati Oromoo meeqa meeqattu haawwan Oromoo meeqa meeqa dhabnee jedhe yoo gadi jechuun akkasillee ni jira garuu ammoo waan warri isaa dhaamate warri isaa dubbate akka malee itti amana jechuudha kun waan Jawar Muhammadii tokko jechuudha. Footoon sii baha makiina ofuun siin hin bahu. Makiina oofini sii dhaamadhe nam makiina sii oof sii godhe jette sii dhaamadhe jetteen jedhan akkoon isa. Jawaarin natti hime kana. Oofu barattu beeka eegi biyya galellee shofeeri akka inni qabu beeka. Suuraan ni bayaa fi jechuudha. Suuraan akka malee bayaa fi suuraa dhaamatanii fi jiran akka suuraan sii bahu garuu akka footoon sii bahu dhaamadhe jira. Makiina akka hin oofne jedhamee ni jira Jawar Muhammad hin kabaja waan gosa kana baay'ee itti amana. Ni amane waan gosa akkasii Jawar waan jaaroleen dhaamteef waan jaaroleen akeekteef bir hin darba. Kuni suura jawwishaati jawwishaa Oromooti. Jawar Muhammadii nuu hidhii nuu qabii jedhanii warri nafxanyaa duulaa ture bara Jawar Muhammadii jechuun siyaasa Itoophiyaa irrattuu garmaamaa ture. Bara qeerroo fi qarreen akka irraan tanan bibittinnaa hin qoqqoodamin Jawar Muhammad dhageettii guddaa qabu warri nafxanyaa jechuun Jawar Muhammadii hiisanii itti duulanii isaaf abiyyiillee walittu naqanii Jawar Muhammad manidhaa ture. Garuu Jawar Muhammad gaafa inni manidhaa ture jechi inni dubbate wanni dhaame wanni inni xiinxalee Jawar Muhammad warri is jibbulleen beekumsi isaatiif isa dinqisiifatanii warri is hin jaalannelleen Jawar Muhammad siyaasa Itoophiyaa hin dubbata odoo hin taane hirraagaa jedhanii akkasittuu Jawar Muhammad waan isaa ragaa bayanii haga ammaan tana Jawar Muhammad gaafa calleessiisallee dubbeet ta'ee Jawar Muhammad maa hin dubbanne man haasofne jedhan warri kunini Jawar Muhammad hiisisanillee garuu wanni isa hedduun ammoo gaafa inni manidhaa turellee Jawar Muhammad dubbatamaa turte. Jawar yoo dubbate rakkoo yoo callisallee calleessisallee dubbiin isallee dubbii calleessisallee dubbii nama akkasii qabaachuun qabsoo Oromoo fi waan guddaa suuruma Jawar Muhammad isin garsiisaa jirra. Suuraan Jawar Muhammad tokko kana kun waltajjii gubbaatti ka'ee Jawar Muhammad suuraaleen duraanii sun Jawar Muhammad siyaasa keessa gaafa babbahuu jalqabee Naayiroobii fadeemee Ameerikaa as dhufee suuraa ka'ee jechuudha. Waan gosattuu jira ka Jawar Muhammad umrii isaa agarsiisu. Suuraan kun suuraa akka malee seenaa qabeessati namtichi kana fakkaata suuraa kana Jawar Muhammad gaafa durii Oromoo protestii jalqabuuf deemu suuraa ka'e. Aljazeera gubbaattu dhiyaatee gaafa Oromoo first atin Itoophiyaa moo dursa Oromoo jedhame sani Jawar Muhammad suuraan seenaa qabeessi warraaqsa Oromoo first dhoosee ka Jawar Muhammad
boba nafxeenyaa jala bilisoomse jechuun innillee achirra dallanii Oromo First dhaabee qilleensa Oromiyaa bilisoomsina jechuudhaa fi OMN dhaabee gaafsane ka Jawaar Mohammad Aljazeeraa wajjin Muhammad Adamoo biyyan isaa sablattuuti fidoo eebbaa wajjin ta'e Aljazeeraa gubbaatti dhiyaateef suuraan sun suuraa kana jechuudha. Odoo jechaa jirru sanbata xiqqaa kana waldaa hawaasa Oromoo kan Minisootatti hundeeffama OMN waggaa 9ffaa walittuu qabatee maallaqaa walitti qabuu fi sagantaatti qophaa'aa jira. Waldaa hawaasa Oromoo kan Minisootaa kan Seenpoolittuu argamutti dhuftanii OMN sagalee uummataa OMN ijaaf gurra Oromoo OMN jedha gargaara isiniin jenna sagantaa borii OMN irraan hafina. Editor in chief in OMN director illeen Dejene guutamaa lenaas jira achittuu jechuun warra aktivistoota Oromoo kan akka Yeroon Geesse akkasumas director fi hoogganaa CEO Sembartuu Media Dr. Tafari Nugusa Xaafaa cufa arguu deemtanii suuraan kun suuraa akka malee seenaa qabeessati suuraa Jawaar Mohammadi at Oromoo Itoophiyummaa dursite jennaan An Oromoo dursaa jennaan akkam akkas jetti jedhee warri nafxeenyaa namis gurba faarsaa bayan yaa garleeji beeka hayyuu ilma biyyaati nama lafa ol dhufaa jiru jajjabeeffamuu qabaa jedhanii dhaadessaa bayanii biraandii manaa godhanii nami cuftunu beeke Jawaar Mohammad tokkumaan bulgu bineensattuu deebisanii asirra bahii akka sareenii Bataskaana ari'amtettu Jawaar Mohammad gaafa suni ati najisa asii bahi jedhanii ari'anii ammoo sun Jawaar Mohammadiitiif hiree guddaa ta'e Oromoof illee hiree guddaa ta'e Jawaar Mohammad ni Oromoome gara Itoophiyaa irraa gara Oromootti gad deebi'e achumaanii waan jechuun miidiyaa Oromoo jedhamu OMN akka dhalatuu fi sababa guddaa ta'e jechuudha Jawaar Mohammad suuraan kunin suuraa akka malee seenaa qabeessa ta'an akkiyyattu. Kanaaf suuraa kan guddoo jaaladha. Kanaaf suuraa kana isin garsiisa jechuudha. Suuraa biraa ka Jawaar Mohammadi Jawwishaa kunin ka gaafa ijoollummaati. Ijoollummaa isaatiin Jawaar Mohammadi kana fakkaataa jedhame gartanii Jawaar Mohammadi ijoollummaalleen suuraa qaba. Ani jechuun gaafa ministirii footoo ka jalqaba ka'e kuta jaaffanaaf fakkaata. Gaafi ijoollummaa footoo ka'een beeku. Footoon warra tokkotti jira. Footoo yaaballoo deemanii kan kiiloomeetirii 100 magaala kiyyirra. So gaafa ministirii kutaa jahanu footoo kaanu warra tokkotti oli kiflaagerii jedhanii maaliidhaan hin beeku jechuun achi godina taatu waan ta'e irra dhufanii footoo nu kaasan. Jawaar ammoo ijoollummaan happy birthday waggaa tokkoffayyuu footoo qaban fakkaata. Yookaan ammoo akkuma ijoollee barammaan tana laayivii Facebook irra dhalattu yookaan TikTok irrattu. Akka sunna fakkaata Jawaar Mohammad carraa guddaa qaba jechuun karaa suniitiin. Kun jawween bara Rastaman ture haga 2008 Jawaar Mohammadi mataa guduruu ture doonfura yookaan guduruu qaba Rastamanii fakkaata kana anu dhaqqabadhee jira. Ammoo akka carraa taatee yeroo sun akkas footoo waliin ka'uun hin jiru bara 2007 yeroo jalqabaatiif Jawaar Mohammad argee anaaf innillee waraqaa tokkollee waliin dhiyeessine waldaa qorannoo Oromoo gubbaattu. Jawaar Mohammad Rastaman fakkaata haala gos kanatti jira jechuudha ka Jawaar Mohammad. Kuni gaafa Jawaar Mohammad dargaggeessa inni ture ka agarsiisu jawwishaan gaafa ijoollummaa sullee guduruu ture. Guduruu ture yeroo inni afroollee hin yaadadha. Yeroo inni guduruu. I think yeroon afroo guduruun duubattu ammoo mata haadhatee fakkaata achi immoo muratee afroo ta'e yeroo afroo sallee yaadadha. Kun suuraa jalqaba isin garsiifne sunini kun suuraa Al Jazeera sani ka televizyiinii gubbaatti Muhammad Adamooti fi fidoo eebba biyyeen isaa sablattuu waliin dhiyaatanii lachuu revolutionii siyaasaa fidan jechuudha Oromiyaa keessatti. Akkasii Jawaar Mohammad hanqinni hin qabu miti Jawaar Mohammad dogongorin hojjannee miti kan cufayyuu hin beeka hanqinni inni qabullee dogongorin hojjetullee Jawaar dhuunfaa personally akka gaariitti wal beenna kun hundinuu ammoo gumaachinni qabsoo Oromoo ta'e gumaache hin xiqqeessu hin busheessu jechuumaa fi krediitii walii fi haa kenniniitu waan jaba waan gaarii namni godhee beekamti walumaa haa kenninu jechuuf jechuudha. Wanni an kan dhiyeesse maal jennaan yeroo hedduu siyaasaa kan keessatti waan negatiivii ta'e haasofna waan hamaa ta'e haasofna. Jawaar Mohammad ammallee gaafa carraan demokraasii dhuftee biyyi sun keessatti jechuun carraa argachuu danda'a.
hoggana ta'uu danda'a dhageetti guddaa qaba Jawaar Mohammad. Itoophiyaatti dimookiraasii hin qabne malee silaa dimookiraasii yaadan dorgome. Yaadi isaa aayidiyaan isaa jechuun yaada akka mala ciccimaa qaba. Ani akka kiyyattu kanaaf guyyaa dhaloota kana Jawaar Mohammadiitiin jechuu barbaanne. Wata akka wanni jechuu barbaannu Jawaar Mohammad jechuun dhugumaanuu namni gaarii taaruu ni maltan. Taaruu la dandeettanii waan gaarii maal jennaan dogongora jira. Garuu yoo baalaansii goone walitti ilaalle wal bira qabne madaalle wanni Jawaar faayidaa buusee wanni inni isaa akka malee guddaa jechuudha. Garuu warri gariitu jira. Dogongora Jawaar dogongoree fi yookaan waan ni balleessa osoo hin taane an akka Jawaarii ma ta'uu dadhabaa jedhanii odoo waan carraaqne akka Jawaarii ta'uu fi warra hinaafu warra miqqeenyaa warra waanyoo warra gosunitu jira. Warra gos kanaatiin ammoo Jawaar waanyoon hin dandeettu. Hinaaftuun hin dandeettu. Gaaleen dadhabde bada Jawaar tiyyaa waanyoon si dadhabde kadhan sun bada Jawaar kiyyaa waanyoon si dadhabde waanyoon Jawaar hin dandeetti. Waanyayina jechuun hinaaffa dhiisa. Siyaasa Oromoo keessatti waanyoon guddoo jirti. Namni walitti akka malee waanyan. Namni walitti akka malee hinaafan. Waanyoo jechuun miqqeenyummaa jechuudha. Gara afaan sikkoomandoo keessa baay'ee beekama. Akka Harargee illee ni beekti. Haasidummaa jedhanii bakka birattu amma afaan Arabaa irraa kan dhufe. Miqqeenyinni jedhan gara jidduu galeessatti. Hayyoo gaaleen dadhabde, hayyoo dadhabde, hayyoo bada Jawaar kiyyaa waanyoon si dadhabdeedhaan bardure. Gaaf Jawaar biyyattuu hin galin irreecha gubbaattu. Hayyoo gaaleen dadhabde jedhanii Jawaar Mohammad akkasitti jechuun ijoolleen sikkoomandoo faarsee turte. Kanaaf anammoo waan tokko namni hin dinqisiifanne ani ka dinqisiifadhutu jira. Jawaar nama aangoo fedhii qabu. Aangoo fedhii qabaachuun rakkoo waa tokkooti miti namni cuftinuyyuu aangoo ni barbaada. Namni hunduu horii ni barbaada. Namni hunduu waan gosa gosaa ni barbaada jechuun sun aangoo barbaadu rakkoo hin qabdu jechuudha. Jawaar Mohammad ammoo odoo fedhii aangoo qabu gumaacha kan cufayyuu gumaache qabsoo Oromootiif gumaachu guddaa kan cufa gumaache hangaruu waan tokko wanni anis dinqisiifadhu yeroo ammaan tana Jawaar Mohammad fedhii qabu ka dhuunfaa sullee hancufa liqimse bakki jechuun Abiy Ahmed kaisa hidhee kaisa maal godhee kaisa wuma godhe hancufa danda'e afaan qabate ta'uun ogummaa guddaadha. Personal interest ego isaa to'ate wanni kun jechuun akka dhuunfattu silaadoo qabsaa'ee aangoo argadhe maybe odolole kan caalu argachuu danda'a garuu fedhii Oromoo bal'ootu dursa namichi kullee wanta carraaqaa jira irraa haa callisu jechuun isaa I think artii guddaa na fakkaata namni gari Jawaar ma callisaa ma akkas hin taane jedhanii yeroo callisuu qabuttu callisuun isaa anaaf amma waan dhaamsu guddaa qabu waan akka malee guddaa kun waan tokko quality Jawaar dinqisiifadheef keessaa tokko Jawaar yeroo bara baraatti rigaalleen qaba. Rigaa murinaa ergechuun hin ooltu tokko yeroo sanitti bara inni afroo bara kanallee hin beeka. Suuraalee kan hin beekuun yeroo inni jalqaba gara Ameerikaa dhufe kana. I think suuraa kan hedduu beeka gariisaa kan inni gaafa dargaggeessaa kan inni gaafa dargaggeessaa gaafa inni gara Eeshiyaa jirsuun hin beeku waan Jawaar Mohammad dhaqee daddamaa haasofne. Jawaar Mohammad footoon guddoo baatiif jedhee dubbadhee jiraan Jawaar Mohammad waa tokko lama kabiraa isanitti himuuti. Ilmi isaa maqaan Oromoo Jawaar Abbaa Oromooti. Jawaar nutti taphatee jedhee qoosaa ittiin godhe maqaan isaa eenyu Abdurroosan. Ilmi kan kee maqaa ilmi kiyyaa ilma argachuu fi maqaa itti baafadha Oromoo jedhee Oromoo nu gaafate jedha. Maqaan eenyu jennaan nu maqaa adda addaa yaa milkii jedhini, qabsoo jedhini, qeerroo jedhini, waan adda addaa nagaa jedhini jennee maqaa kennineefi. Warri nafxanyaa ammoo Jawaarii waan ittiin gammanneefi mancama hin jenne, shororkeessa hin jettuuni, manca hin jettuuni, waan akkas akkasii waan hamaamtu yaadan. Jawaar Mohammad yaadanu hin beekne maqaa akkasumaaf nu gaafatee malee ilmi isaa Oromoo jedhee Oromootti baafatee nu Oromoo hunda walitti qabee marsee kiisi hudduu duuba keessu nu kaayyatee jedhee raayyaan qoosa ittiin godha. Raayyaa nama jedhamu sun raayyaa ka Hoolaandii jirsun ka warra Jimmaa sun ka qoosa qoosu.
Jawaar abbaa Oromoo jechuudha. Abbaa Oromoo jechuun abbaa qeerroo jedhanii warri garii Daaddishaa jedhuuni. Daaddishaan jechuun nama maqaa kabaja guddaatii gara Arsii kanatti. Daaddishaa jedhuuni warri garii akkas jedhuuni warri garii ammoo abbaa Oromoo jedhuuni Oromoo ilmi isaa Oromoo uummata Oromoo jechuudha. Maaliif abbaa Oromoo ta'uu hin dandeenye? Ogumaacha jira hagisattuu. Warri Jawaar hin jaalanne ammoo Jawaar abbaa irree ittiin jedhu. Jawaar Ayatollah ittiin jedhu. Jawaar maqaa hin taane hedduun ittiin yaaman. Abbaa irree wani nam godhulleen hin jira. Jawaar abbaa irree maaliif taata? Abbaa irree naan jedha jechuun abbaa irree naan jetta naan jedhe waan inni abbaa irree ta'uufi jechuun yeroo Oromoo protestisuu waa hedduun taasise. Sun tokko. Jawaar makiinaa ofuun beekuun duratti isinitti himee jira. Makiinaan ooftu makiinaa hin qabattu nama makiinaa isin oof hin dhabdu jette akka na eebbistee jedha. Jawaar Muhammad suniif makiinaa ofuun beeku. Kaan ammoo kabira dhimmi Jawaar Muhammad kan hin beekne Jawaar Muhammad bara 2003 lakkoofsa faranjootattidha. Waggaa 20 durattu ijoollee xixiqqoo ture. Nama haayiskuulii irraa iskoolarshipii argatee gara kutaa 10 barataa biyya Singaappoor jedhamtu Eeshiyaa deeme. Yeroo san xalayaa barreessee ture Singaappoor irraa. Qabsoo Oromoo san maal gootanii jedhe xalayaan inni barreesse xalayaa muuziyeemii keessa taa'uu qabuttu jira. Hiriyyaan isaa Jawaar Muhammad ani fagaadhee biyyirraa bahullee yaadaa fi jaalaltii Oromoo na hin dandeessifne Singaappoorii jiraadhullee gaaf tokko hin deebi'a qabsoo Oromoo sun maal gootan jedhe xalayaa barreesse. Jawaar Muhammad waan isin ajaa'ibu Singaappoorii gaaf deeme haayiskuulii dhaqee baratutti kutaa 10 gaafa baratu afaan ofii namuu afaan ofii baradha afaan filadha baradha jedhan ijoollee afaan intarnaashinaali baratan. Afaan gariin afaan Chaayinaa baratti, afaan French, afaan Ingilishii, afaan Xaaliyaan, afaan Ispaanishii, afaan gosa Jaapanii, Kooriyaa baratan. Ijoolleen Afrikaa gariin ammoo afaan Amaariffaa baratti. Jawaar Muhammad iskoolarship UN argate afaan Oromoo naaf fiddanii afaan Oromoo baradhu malee hin baradhu jedhe didate. Yuunivarsiitii UN keessatti barri kun 2003 2002. An afaan Oromoo malee barumsi biraa hin baradhu. Muummeen barnootaan filadhu afaan Oromooti. Afaan Oromoo barreeffam naaf fida. Yuunivarsiitiin sun yeroo jalqabaatii fi barreeffama kitaabatu afaan Oromoo fidanii Jawaar Muhammad haayiskuulii gaaf giraajuweetii godhu afaan Oromoo irratti speeshilaayiz godhe. Qubee akka inni barreessu beeku afaan Oromoo akka inni beeku argitanii jirtan jechuudha hedduu irraa baradha. Qacam godhee tokko jechuun Wallaggaa tokko dhagahu, Kaarsii tokko dhagahu, ka Booranaa dhagahu, ka Harargeetii fi Kaarsii jechisaati akka malee beeka. An jechuun jechi piraayiveesii jedhame sirra baradhe jechuun afaan Oromoo keessattuu. Yoo namni ittiin dhufe Jawaar Muhammad nama Harargeetii akkuma fedhe namaan haasaa waan fedhe namaan jedhallee wani namaan jedhu yoo gari namallee naarsa. Akkuma kiyya kana jechuun akkuma Booranaa kana haasofna Harargee Booranaa wal fakkaata. Filterii hin qabnu waan waliin jenna akkuma feen waliin jenna nam durattu garaa walii hin qabanu namillee hin aaru. Dubbiin Arsii kun ammoo dubbii xiqqoo karaa irraa goggortuun dhodhokatti suutadhanii haasawanii akkaatatti dubbatanii suutadhanii gosaan gaatanii maaliin gaatanii dubbatan malee akkuma argan dhufanii walitti hin dhoosan. So yo Booranii dhufe Jawaar Muhammad achumattu fuul irratti dhoose. Kadiiroo gurbaan jedhan kun loon keessa dhufe loo barate innaan namni hin danda'u jedha. Akka malee loon keessa dhufe loo barate naan jedha. Walaloollee godhuu danda'a jechuun. Loon horii jechuudha. Keessa dhufe loo iskuulii barate jechuun loo. Warra loon keessa dhufe loo iskuulii barate hin danda'anii jedha. Yeroo dura achi loo waliin jirru sun. So nama Arsii eegee argu maqoo barbaaddeedha. Maqoo jechuun nama irraa gortee qofaatti ittiin haasofte. Wanni maqoo Arsii kun amma jechuun maqoo Arsii jechuun amma waan piraayiveesii jechuun piraayivate jechuun qofaattuu haasofte namaan hin gaattu. Maqoon yookaan piraayiveesii jechi jedhamu maqoo qabaddaa. Maqoo. Waan akkasitti ture Jawaar Muhammad jechuun biyyi sun gaafa ture afaan Oromootiin barate jechuudha haayiskuulii isaa. Kabira wanni Jawaar Muhammad kan isinitti himu Jawaar Muhammad wanni isaa kan isinitti barbaadu waan Oromoo sun isinitti himee jiraani. Jawaar Muhammad bakki inni itti dhalate hin jirtu magaalli sunini magaala Jinni jedhamtutti dhalate. Interview tokko kan inni haasa tokko keessattu dubbatee jira. Interview warra Oromoo View jedhan ijoollee dubartoota tokko inni ajjama wajjin godhe keessattu lafa Shawaa Jinni jedhamtu akka dhalate dubbata. Abbaan isaa Arsii, haati isaa warra Tuulamaati. Isiin tunni Jawaar Muhammad ulfooftee gara warri ishee gara Shawaa san deebite achittu lafa Jinni jedhamtutu akka inni dhalatetu dubbata. Kanaaf Jawaar Muhammad jechuun quality hedduu qaba. Waa hedduu walitti balance godhe quality hedduu qaba.
I don't know beekumsa jenniitii fi jalluu jennillee hin qaba. Waan birallee hin qaba. Inni yoo ofiin qoosu waan gosuun isa jedhu dhagahee jira. Jalluu wadiduu abbaa irrummaa kana popularize godhachuun bakka jinni sanii dhaladhee maanii kan jedhu yoo qoosu hedduu haasawa hedduu dubbataa jechuudha. Yoo dubbatu waan gos kana dubbata. Waan namni hin jajjanne sodaatullee hedduu private gaafa haasa'u jedha Jawaar. Sodaa nama qabu tokko miti. Nama waan fedhe jedhu privately ittiin haasofta nama akka malee qoosallee beeku. Nama akka malee taphallee beeku. Nama dubbiin akka malee galteefi nama gosuunis jechuudha. Kaan ammoo maal isinitti himuuti waan Jawaar Mohammadii maal gaafachuu feetan? I think inga personal life isa waan isa isintu haasa'ee ture. Irrafu akka lukkuu rafa gaafa Oromoo protestii sun jechuun irrafa Jawaar Mohammad. Irrafa inka irrafa akka lukkuu wanni gubbaa bulteeti. Sa'aatii daqiiqaa 30 rafa hinka post godha hinka akkas jechuun ribisa akka malee xiqqaadha. Kanaaf namni Jawaar waliin deemee karaa yoo deema Jawaar Mohammad nam cufa duubattuu rafa nam cufa dura akka namni gos kana akka malee nama xiqqaadha. Kanaafuu amala jechuun warra jiruun inni jiraata jechuun jiru akka malee very stressful jiru taate jiru namni tokko jechuun a man of extraordinary character and prophetic mean jedhaan Jawaar Mohammad dubbatu. Amala warra nabiyoota ambiyoota qabaa jira jajuuf miti. Akka inni itti hojjetuttu akka inni wanni jedhuttu nama mishiinii qaba yeroo gabaabduu jiraadha bakkaan gaadhi jedhee yaaduu tokko namni Jawaar Mohammad gaafan beeku jechuun waan ani personally beekurraa jechuun ka'ee kan dubbachaa ture. Kanaaf nam cufa durattuu rafa duubattuu rafa nam cufa durattuu kaa jidduu nama guyyaa guyyaan naappi fudhachuun amala Jawaar Mohammad qabu tokko oduu taa'ullee jechuun irra fadde garuu oduu rafullee hin yaadalee na fakkaata. Maal jennaan Jawaar Mohammad hirribi keessa dammaqee tokkummaa wabarreessa taayipii yoo godhu akka malee wabarreessa argitaa hin jirtu qub tokkoon taayipii godha akka lukkuu qoca I think yoonni rafsu yaade dhufaaf si'a Jawaar Mohammad paragraafii tokko barreessannaan editing godhu irra deebi'e. Yaadii jechuun hin dhufaafi yoo barreessa jedhu asittuu qubeen dongore maali jedhee qubeellee caccabsellee yoo barreessallee irra deebi'e hin laalu. Yaadii tokko dhufaaf si'a I think yeroo rafu kan yaada rafutti hin beeku yookaan mataan isaa gamii tokko hojjeta gamii tokko rafutti hin beeku. Hirriba ka'ee wabarreessa. Hirriba ka'ee wabarreessa deebi'e rafa. Ammallee ka'innan deebi'e wabarreessa. Akka malee fast jechuun amala gosa sunii tokko irratti argachuun gaafa waliin jiru wanni hojjanna keessaa kun amala isaa quality isaa tokko jechuudha. Kan inni irratti arge hin dadhabu. Haga of miidhuu baay'ee deemaa ture. Haga jechuun miilli isaa bakka tokko ta'ee furfuruutti harki isaa irratti hollatu emergency cufa gaggaba of wallaalee geessan cufa deemaa ture yeroo protestii Oromoo sun. Akka malee gatii guddaa kaffale. Wahin barreessin jedhan harki isaa kun jechuun corpus channel jedhame dhukkuba nerbii tokko fuudhee harki nolata harki tokko hidhatee gaafa Oromoo protestii dhuma sun barreessa. Banker jedhaman tokkotu jira. Studio keessatti achittuu gala. Studio san keessattuu galu ruumii xiqqaa tokkotu jira. Firaashiin isa sun mucaa tokkotti hagamma fudhatee seenaa qabeessadha. Firaashii Jawaar Mohammad hin gatudha. Firaashii sun irra bulaa ture. Namni gari yaadee fi siree taaxaa tokko siree wattaadara dure tokko kennamee fi san irra bulatee buufatee lafa gaabii tokkotu jira. Kaabbaa gadaa sun uffata. Achi rafa. Studio hin ba'u studio hin galu. Sanuun sodaatu akka malee janna window banee rafa. Maaris akkasii godhanii naftanyaan dhufanii. Dhiisa namni dhufu hin jiru jedha. Wanni qabaa jedha. Maalidha? Mancaa qaba. Kan inni gaaf tokko gaaf biyya galuuf keekin mure san kan ufiin eegala qawwee hin qabu jedha. Waan san qaba yeroo sanittuu akkasittuu wanni jedha. I think footoo gaaf Jawaar Mohammad galuuf jedhe bakkee firaashii isaa siree isaa maali cufayyuun qaban fakkaata. Ani qaba kaasee jira. Gaaf inni galuuf jedhe. Maal jennaani gurba tokko jechuun Zinaabuu Asraatidhaan hin beektanii ka OBN daayirektarii tana tokko ture. Gaafa Abiyyiin dhufuu fedhu as dhufee televezyiinii bakka Jawaarii sun daawwatee ture argee. OBN san hojjettanii OMN baanaan kana istiidiyoon ajaa'ibame. OMN asima akkas hojjete sila OBN galanii gubanii jedha. Humni inni qabuuf waan inni hojjete argee. Ammachi
من جوار محمد وان قد يقاتل جوار محمد أسرع فنان قربان رفا إيه أنا شو جوار محمد بكني رفو بكني تاو أولو بيكاني وانتي قسم قبار رفا نياتا فاست فودي نياتا نمنا مكدانو في دافي أكمالي نما منا وارمنا في دوف نياتا يروسون كان منو سمي وني هنغونين كواينغوني كان فكان فروداتين سوتشاو أكمالي بندوغا ولا حالا غوسون يتو ترى يجور جوار محمد يرو سانيتو kanaafi akka malee waan gartee fayyaa hin taataane fi isa saaxilamee guddoo dhukkube onni kalee maalii maqaamii isaa akka malee ammuuf egaa ispoortii hojjetaa Jawaar Mohammad am sirbi tokko sirbaayyuu jedhanii halkanii guyyaa am sexy annoowe jechuun amma akka durii sunii miti amma tulluttiin bayaa gaarattiin bayaa kiiloomaan jiroo yaabbataa hin fiigaa maalii sirba Oromoo ka durii sirba hacee ka qabsoo kaanfaa dhiise. Sexy and no with Kofal Sirban and Jawar Muhammad. Very good. Very much proud of him. Mufegun is a one akamalegarit of Fayofi. Kabachun, Egachun is a one akamalegarit. And it to your Hunda Kanaja, Jawar Gitabet and be a Fanagafat and Ehe, Manakamikes Jirata. Jawar Muhammad Chumak, Mana Wangos at that case one Jirat or Mombia Akasitu Yaddi. In Nijachuni Manamitechun. Namra dambe. Pari hindemu, baknami wanyat hindemu, baknami wadugunja. Koja warwadu nafi dari birot. I think 100% gutuma gutu kapsa Oromotif na mufkan. Yero sanit. Wan godusen. Protesti kan kasu mobilize godu male wan bira ijaru motumman kufachin dubatti wagodu matisa malikiya akasikiya malikiya watakuna mbeku mititur. Kamale nama ambeta jechuun wanni akka malee dinqisiifatu kan sun nama murannoo akkasii qabu nama gos kanaati. Kun cuftuun iyyuu waanuma jechuun bebeeku tokko lama isinitti muuf malee Jawaar kan jedhe sun malaayikaa yookaan ammoo nama qulqullicha kan wallaalle miti. Wanni inni wallaalle wanni dogongora hedduutu jira. Garuu waan Oromoo yoo dubbatu waan siyaasa Itoophiyaa yoo dubbatu siyaasa Itoophiyaa jedhute yoo dubbatu nam dhiba. Hirriba leekaa yoo dubbatu very articulated. Hirriba leekaa yoo dubbatu Jawaar Mohammad, he knows how to just talk. Akka tokko irra waan hin badde. Miidiyaa gubbaatti akkuma dhufee dubbatu sun Ubuntu fa gubbaatti OMN fa gubbaatti waan dubbata agartan sun jedhe. Beeyta tokkotu jira. Waa'ee Jawaarii kan nama hedduutti haasofna bardure. Beeyta Rabbiin waan jedhe Quraan keessatti nabiyoota uummata hundattuu ergee jira. Ambiyoota uummata hundattuu ergee jira waan jiru tokkotu jira. Ka Oromootu ergame Jawaar Mohammad ta'inna sun bardure ergamennan baramma kana ho'itti. Jawaar Mohammad waan Itoophiyaatiif Oromoo eegee haasa'u I think inni naasahu. Waahiitti itti bu'a waahii ayyaanatti itti dubbata. Ayyaanatti dubbata. Baay'ee waa jechaa jennu Jawaar keessan ayyaanatti dubbataa gaafa jedhamu. Jawaar Mohammad watakka jechuun privately kan inni na wajjin amane kan inni nan birallee itti meettuu jira. Jawaar Mohammad Itoophiyaa taphachaa ture yoo beektan taatan dure. Itoophiyaa ልጅ የሀገር ልጅ የሀገር አለንታ መከታ ምሁር አዋቂ የልጅ ትልቅ እኔ ፋርሳ ቱራን ኢሳትፋቲ yoo yaadatan Itoophiyaa ture yeroo sun indurattu OLF illee baay'ee balaaleffata barruunta tanillee barreessaa ture Jawaar Mohammad. Gaafa OMN dhifama gaafa Aljazeera gubbaa dhufe are you Oromo or Ethiopia first jedhamee gaafatamsan am Oromo first jedhee deebisan Jawaar Mohammad dubbatu yeroo sunitti Jawaar Mohammad waan Amaara Itoophiyaa akka Amaara miti Itoophiyaa waan jedhu haasawaa ture miidiyaa isaatii gubbaatti Jawaar miidiyaan Oromoo dhufe akkas hin beekamne warrattu beeksise. Jawaar Mohammad yeroo sanitti gaafsan waan jedhe hin ajaa'ibe machi. Gaafin sun deebiin sun deebii kiyyaa miti jedhe. Ayyaana na keessan dubbate. Ayyaan Oromoo na keessan dubbateedha. Inni ayyaan Arfaasen na keessan dubbatee jedha. Ayyaan Oromoo ayyaan Arfaasen. Arfaasen jaartin isaa akka malee sabboontuu Oromoo daangaa hin qabne. Nama akkas jechuun qajeeltuu, nama akkas toltuu, nama akkas amala bareeddu, nama jaalattu, nama akkas Oromummaattu boona, nama xiqqaa argite, nama gosisi. Nama gargari nama hin baasne, nama walqixxummaa ilmaan namattu amanu.
ijoollummaan asii keenyatti dhalattee gaafa waggaa lama Ameerikaa dhufe nan jessee gaafa duri akka malee wal beekne walitti dhiyaannaa fira Jawaarillee wajjin. Isiin jechuun akkuma Booranaa guddatte garuu Ameerikaa haati isii jaatanii akkuma nama Booranaati namuma Booranaati. Kanaafuu ana farfaasan nu Boorana jechuun obboleeyyanii nire Jawaar Muhammad Sodda naan jedha. Sodda jenne wal yaamne malee Jawaar bar duri takka maqaan na yaameen beeku. Sodda malee na yaamu jechuun bar duri. Achiin duubatti waliin dhufne walitti hojjenne abbaa irree naan jedhani qoosa abbaa irree naan jedha. Machiavelli jechuun abbaa irree naan jedha jechuun Jawaar akka malee smartidha. Jawaar akka malee abshaala siyaasatii garuu abshaalummaan isaalleen wadakkaan abshaala. Siyaasa dubbisa tiwoorii beekaa ka Itoophiyaa kana haga biyyi namni beeku hin jiru. Abiyyi abshaala Jawaarii caaluttu siyaasa Itoophiyaa keessattu daba hammeenya Habashaa sirriitti hin qoranne Jawaar Muhammad. Hammeenya Habashaa, jibbiinsa Habashaa, dubbi siyaasaa walxaxxuu Habashaa, mariin akka hin jirre, walaasa'uun akka hin jirre, wal dhabamsiisuu, wal hidhuu, wal ijjeesuun sun hin galleef. Odoo jechaa jirru Jawaar Muhammad waan Oromoo caalu waan Itoophiyaa beeka. Maali Stanford dhufee Yuunivarsiitii Singaappoor irraa Stanford irraa Kolombiyaa dhufe. Maasters achi hojjete. Odoo Kolombiyaa hin deemin hin durattuyyuu Oxford Yuunivarsiitii Ingilizaa deemee literature Itoophiyaa medieval Abyssinian literature dubbise. Scholarship argate, fellowship argate. Medieval Abyssinian Empire jechuun waan amma nu haasofnu ka Abyssinia, ka Yukkunnu Amlaaki, Amda Tsiyoon, Zara Yaaqoob, Daawit, maali jenne haasofnu kan barate. Shira siyaasaa, daba siyaasaa Amaarallee achi keessattuu argee akka malee waan beekuufse. Sun jechuun false confidence. Beekumsi inni beeku hin beekaa jedhee waan yaadeef waraqarra barate malee keessa jiraatee akka gaarii hin baranne. Kun maali kenneef jira? Dabu warrallee shira warrallee hammeenyi isaanillee hin beekaa waan siyaasaan Habashaa qabdu cufa waliin beekaadha akkasittuu yaade. Kabiraa immoo of daggachuu tokkotu jira. Abiyyi nama keenya abiyyi Oromoo nutti fidee shiraa fi daba akka warra sun hin yaadu jedhee akkasittuu yaada. Garuu abiyyi toltu godhe baddu godhe ani hin beeku. Seenaan isa jechuun borii ni madaala. Garuu waan ani argee jiru keessaa tokkin kan inni Jawaarillee ittiin caalee nyaate, kan inni Lammaallee ittiin caalee nyaate, kan inni Biraanuu Naggaafaallee, Iskindir Naggaafaallee ittiin balleesse, kan inni warra Hiwaatillee ittiin cabse, kan inni warra Amaarallee deebisee ittiin cabsaa jiru. Jawaarillee jechuun siyaasa alittiin almost goosisuu danda'e. Siyaasa Habashaatii fi namni akka Abiy Ahmediitti uf qopheessee hin jiru. Daba shiraa hammeenyi siyaasaa Amaaraa namni akka Abiyyi galteef hin jiru. Kun hin beeka. Kun bu'a qabeessa moo bu'a qabeessa miti. Karaa kan deemne kalee milkaa'uu hin dhabne, hin kufne, hin gufanne jenne wal gaafachuu dandeenya. Garuu kun muuxannoo kiyya dogongor ta'uu ni mala. Garuu Abiy Ahmedii shira siyaasaa Abyssinia akka malee beeka. Kanaan Jawaar kan ittiin qophoofne. Jawween kiyyaa afaanumaan haasa miskiintichi kiyyeen. በምርጫም በእርግጫም ፍንፍኔ ማሪና ተወልጀ ነው ዱጋስ ሁለት መንግስት አለ የቀረው መንግስትና ምናምን መንግስት ማሊ ጀንኒ ወነሱን ጩፍትን ዱጋ ሁምን ለማቱ ትሬ ጀዋራሞ ይሳማኔ ላፍ ጀላት ተቆጳዋ ሂንቱሬ ሃላጎስ ካናቱ ደማ ጅራ ዳወቾ ተከነ ጀለተሞ ፊ ከበጀሞ ወኒ ጀዋር መሐመድ የቹን ሃሳሜ ሂንዱሙ አርዱ ጉያ ከን ጉቱ ስላ ኢሳ ከነነ ገልገላ ዮዳን ደንፋ ገዱፍኔ ቦርፋ ወይ ጀዋር መሐመድ Maali yaadanii jennee wal gaafanna. Umrii Jawaar nu hin gaafatina jechuun umriin Jawaar meeqa eegettan Jawaar 40 hin guunne umriin isaa jechuun amma jechuun gadaa fi qophaawaa jira. Jawaar Muhammad gadooma fi qophaawaa jira. Umrii ijoollummaatti umrii raabaa keessattuu gaaf jalqaba aangoo fi wixifate garuu amma jechuun gara gadaa deemaa jira jechuudha. Lammaallee Abiyyillee cufa caala kaa'ima jechuun dargaggeessa jechuudha. Cufa caala dargaggeessa, cufa caala umriin diqqaadha. Odoo umrii Jawaar dubbachaa jirru waan dhuma tokko dubbadduuti. Umriin Jawaar meeqaa jettanii nama na gaafattanii fi waan umrii Jawaar waan takka lama dubbadduuti. Jawaar dhugumaan umriin isaa hagasii jettanii gaafachaa jirtan dhugumaan umriin isaa 30 wayii dhugumaanu Jawaar akkasii diqqaa jettanii gaafachuu dandeettanii Jawaar jechuun nama
umri isa caala bilchaate nama umri isa caala qarooma qabu I think yeroo garii jawaariin bira bakka wayi dhalachuun oolu an jechuun wanni waan gosa Eeshiyaan faatitti amantu tokko jechuun nam tokko intal tokkotu jira intal tokko jaartiin boran tokko argite dhageeffatte ilaalte intalti kun akka malee smaartii taate argite xiqqoonna isi akkoo ittiin ati akkoo manooyyee baanan tokko durii nama akkan kee tokko waan beeku se'a ati ganna qabattee gaafatte ganni kee hagamii nama akkan keetii tokko jaarti tokko waan beeku se'a jaarti sun taa'in na ittee gaafatte. Amma wanni kun Oromoo keessa illee jiru Islaamaaf Kiristaanii hin qabu malee warri Eeshiyaa namiin dhalataa deebi'ee reincarnate ta'aa jira. Lamaan faati cufti dhalattee jirti. Daayilaa lama faatinu deebi'anii dhalachaa oolanii. Kanaafuu deebi'ee dhalachaa eeguu jalqaban waggaa 100 jiraatee yookaan waggaa 50 jiraatee 20 jiraatee amma deebi'ee dhufu muuxannoo barsuun cufa walitti qabee nama umrii tokkottu haga umrii nama waggaa 100 fa'aa yookaan sun wabeekutu jiraatanii beektaa haasawanii. Inni umrii isaatii olii nama wabeeku tokko jechuumaa fi umriin xiqqaa. Duuba gaaf tokko duri Jawaar Muhammad wajjin gaafa wajjin I think barri sun bara 2014 fakkaata oduu deemaa jiru ganda shaayii wayi tokko dhufe shaayii itti dhuganii breakfast itti nyaatan wayi tokko dhufe gurbaa tokko wal arge gurbaa kana akka carraa ta'ee gaafa sunan afaan hiikeef gaaf tokko ከዲዬ እንደት ነው እንኳን በሰላም መጣ ደህና ነህ ሰላም ነህ ና ገባደ ተባተ ምናምን ቁጭ በልና ምንም ጣልኝ ማለና አንጀና ጋፈት ኮትታይ ማልስ ያሉ ፎቴና ጋፈት እናኔ ለኪ አንቤተ በከን ዱፈን በኩ ጃልኪ ተቆጡ ብሬክፋስት ኛዳ ማና ፉሊ ቀበካ ባሻ ማሊ ነው በርባደ እናኔ ዱፍኒ ያሴ ፉሊ ሳፊ ፊዳ አንጀቾኒ ወኛደ ጅራ ማለደን አቦ አከም ነገ ፈየና አንጀ ነገ ፈየር Sidhaafee jira eessattuu baddeenaan jennaan hojii illa jalqabne OMN tokkotu jira gara silla deemaa turre maali jedhette. Speaking of OMN Jawaar Muhammad waliin baradhee goorottu naan jedhe. Hai Jawaar Muhammad waliin baratte waliin baradha nammoo Jawaar Muhammad wajjin hojjennaan OMN waliin keessa jira akkasi ajaa'iba Jawaar Muhammad waliin jiratte naani waan ajaa'ibaati waan Jawaarii waan beeksutti nimu naan jedhe. Maal beekte? Beekta Jawaar Muhammad nama akkasiiti. Akkas nu godhee high schoolitti akkas nu kofalchiisee maali jedhee wayi Jawaar haasa gurbaan kun amaaraa odoo jechaa jirru. Amma gurbaan kun umriin isaallee guddaadha. Ijoollummaa adoontaan jaarrummaa keessa nan baratu fakkaatan illee dur jira gaafa suni. This is long time ago. Waggaa meeqa 2014 jechuun waggaa 9 dura jechuudha. Amma inni nam guddana fakkaatee gaafadhe Jawaar Muhammad irma sinti wanaal jedhee gaafadhe. Irma sinti wanaal jedhee gaafadhe. Jawaar Muhammad umriin isaa meeqa ta'ee gaafannaa? Rafannaate. Jawaar Muhammad irmeen meeqa qaallee ndenaan jedhe. Jawaar Muhammad irmeen meeqa qaallee ndenaan jedhe. Akkamii fedhen? Jawaar Muhammad maybe አላውቀውም በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ጠየቀኝ jedhe. እንደዚህ አስቤም አላውቅም ግን የጀዋር እድሜ አይታወቅም ናንጀ ጋፊ ጭመና ጋፈተ ኡምሪ ጀዋር ቤኩ እንደንዳኒ ኡምሪ ጀማር አከሚን ቤከኒ ጋፊ ጎስ ከነ ጋፈተ ሂም ቤኩ ኡምሪ ጀዋር እስኪ ገምቶ በቃ ማታቆን አስቸገርኩ በቃ ይቅርብና አይ እኮ እንደዛ አይደለም ናንጀ ሰውዬ እኮ እኛ ሃይ ስኩል እያለን ናንጀ ጎሮ ስንማር ትምህርት ቤት መጥቶ እዛ ካስተማሪዎች ጋር የሚከራከሩና የሚጨቃጨቀው አያቶች ቤት ውስጥ የሚያወሩትን ነገር ነው የሚያወራ ጀዋር man barumsa keessatti dhufe waan akaakuwwan ababuwwan kimanattu haasawan barsiisa wajjin wal falma እኛ ስለ ዛሬ ስለ ቤት ስራ ነው የሚያስጨንቀን እሱ ደግሞ በጣሊያን ጊዜ ስለነበረ ጉዳይ ነው የሚያስጨንቀው ጃዋር መሐመዲ man barumsa keessatti dhufe gaaf nu baran nu waan hojii mana hardhaa waan burii yanna inni waan bara durii bara xaaliyaanii waan akaakuun kufatee haasan dhufe haasawa walitti himna turre Jawaar Muhammadiin kun umriin isaa meeqa jechuun namni kun nama bara xaaliyaanii jiraatee fajjenne wal gaafanna xiqqaa fakkaatan nu keessa gaafsu yoo laallu garuu nam cufa caala ይጨነቃል ቃል በቃ ኢትዮጵያ ምናምን ብሎ ያውን እኮ የሚያወራ ስለ ኦሮሞ ስለ ኢትዮጵያ ምናምን የሚያወራ ነገር አሁን ፈጥሮ አይደለም ሲፈጠር ልጁ እንደዚህ ነው ጀደ ዋና ጃይባቴ አም ደሜ ጃዋር መሐመዲ አርግ ሙጫ መቃን ሰምነራ ባዴ ኤግኖቲ ከበረባዴ ህንደቡሲያ በከታይቱ በረፈደ ጅራ
Gurbaa akkas argee an guyyaa garii eegii waa argee jedhu waan dagachuu hin barbaanne guyyaa akkas akkasii imeelii ofiif godha waan ta'e jechuun kitaaba barreessaa jedhee waan yaaduu fi hin beeku waan gosa hojjedhu kan cufaa meemwaarii barreessaa fa'a jedhee yookaan OMN gaaf ture ammoo waan OMN keessa ture guyyaa jalqabaati guyyaa dhuma hagi jawaarii wal agarree waan waliin haasa'an cufa dookimentii godha yeroo hundaayyuu jechuun hin jiraasiyaa faayiliin sun hagammaan tanaa Google Drive kiyya keessa wanta hundaayyuu guyyaa guyyaan barreessa guyyaa guyyaan galmeessa yoo wa barreessee fa jedheeti walitti hin qabne hin barreessine anaaf hin taane malee akkasitti jechuun gurbaa sanii maqaa isaa odeeffannoo isa barreesse bakka jawaar እኮ ለየት ያለ ፍጡር ነው እኛ ስለ ማስ የቤት ስራ ስለ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ነው የምናወራ እሱ የሚያወራ ነገር በቃ የትና የት ነው እንጂ ከናፍ ዑምሪ ሰው ነችው እንደው በገመት አሁን እንትን ሰባ አካባቢ ይሆናል እንጂ ኮፍለ ተነቀምሽ ጀዋር ነን አመች ቢሮ ደበ በጣም ተነቀምሽ ጀዋርናን እደ አንተ ማለካ ሸባነ torbaata min guutere namsi wajjin barate arge gurbata goorosi wajjin barate as jira maadhe lakkoofsa naa kenni maadhe kofle achi wala garree wal dubbisnaan jedhe gurbaan suniin I think hojii airportii keessattuu argate airportii karaa wasabanii karaa Minneapolis karaa airportiitti dhiyaatu kaamaarii gubbaa jiraatan man tokko fuulii Eertiraa tokkottu jira achi wala garree inni nu gansuun jiraate dhuma irratti hojii airportii argate Jawaar Muhammad gaaf inni tuurii jalqabee deemu karaa gubbaattu arge gaaf inni garte deemu OMN fi yookaan tuurii wayitii achi Jawaar illee isaa wal argee nattaasee gurbaan kaan nattaase inde ይገርማል እኮ ጀዋር መሐመድ እኮ አልተቀየረም ውፍረት ብቻ ነው ጨመረን አንጀ ሰባ ይሆናል ብዬ ገመትኩት እንደው ማሙሽ ነው ተመልሶ መጣብኝ አንጀ ወለገረ ሐሳብናችን እንደው ጉርባስ ጃለኪ ታያቀት ቱረ አማራ ጋሩ እንበቃ ማራን አንጀ አማራ ለታውባችሁ ደንደያ እሱ ሞሮሞ ሻዋታት ሁሌ ማልተትም ቢጋሩ ነማ ቀጀላ ነማ ወኔ አከሰነ ታሳው ኮነን ዋን ዑምሪ ጀዋር መሐመድ እቲ ወልቀበተ ሐሳብነ አርጉ ያርዳ ጉቱ አዶ ጀዋር መሐመድ ይፈከነነ ጉያ ጋሪ ጀዋር ጋለ ብዬ ጅራ ዋን አራራለ ዋን ነጋለ ረት ሆጀቻ ጅራ ዑምሪ ዴራ ዑምሪ ሐራገሳ ኢሳፊ ሐከኑቲ ጀዋር መሐመድ ኡፈየገቱቲ ፈየነጋ ሀተውቲ ዱጋዳ ዋን ህዱ ጀዋር ራ ኤጉ ደንደተኒ ዋን ስነ ራ ኤደኒ ጋሩ ህንጎነ ኢሲኒ ሙፈቺሱ አርሱ ደለንሲሱ ገድሲሱ ኒመዳ ጋሩ ዋን ጀዋር ራ ኤደን ሱኒ I think isanillee yoo gootan godhuu dandeettan jedhee yaada. Waan dhiirti gootu dhiirtini gooti, waan dubartiin godhuu dandeetti. Waan Jawaarii godhee hin milkoofne suni ammaal gumaacha Jawaar milkaa'uu dadhabe jennuuf gaafannee akka sabattu ammoo waan Jawaarii milkeessuu dadhabe akkamiin milkeessuu dandeenya jennee yoo wal gaafannee waan gaarii tokko walillee qeeqaa walillee wanta waliin jechaa ammoo haqa walillee walii eegnee walii beeknee wal jajjabeessaa eegi deemnee akkasittuu yaadamachuudha. Ani jechuun gaafa OMN keessa ture Jawaar illeeni walillee dadhabnillee gargarillee deemnee turre angaru takka waan hamtuu waan isallee haasa'in beeku achiin duballeetti Jawaar wajjin saahiba wal agarra hojii wajjin hojjechuu dhiisnee malee hojii miidiyaa malee waan biraa irratti waliin agarra yaadoo qabaadhee alleen bira dhufee haasawa inni dana biratti haasawa biiroo hin deemaa waliin deemnaa waliin dubbannaa wal agarra jechuudha. So yeroo kan maal jedhani hiriyoonni keenya gareettu jiran ka Jawaar Muhammad waliin turani ijoollee kiristaanallee ka musliimallee Jawaar waan amantii dantaa hin qabu. Warri sun gariin isaanii Jawaar Muhammadiitti guddoo aaranii dallananii bira deeman. Ana ammoo jechuun yoo aarelle Jawaar Muhammad personally waliin dhabne walumaan haasofna waliin deemna maal jedhani kadiroo fi Jawaar wanni walitti fida siyaasa islaamummaatti walitti fida jedhanii haasawan. Nu Jawaarillee siyaasa islaamaatti hin deemee hin beeku. Anilleen siyaasa islaamaatti illee deemee hin beeku. Maal jechuun wanni waliin nu fida jechuun an Jawaarini jechuun waan irra wal dhabne waan garii irra wal dhabne malee dhuunfaa waan waliin dhabnee fi relationshipii keenya personally ka ta'e nammeessine garuu warri personal relationship hojii gargari baasuu dadhaban wal diinomsanii wal lalanii jechuun akkasi damtinu ayiniin laafer waliin jechaa bayan. An amma waan gosuun waan hin qabnee fi waan hedduu hamaamtu odeessaa turan jechuudha. An siyaasa amantii kamiin namatti dhiyaadhe namirra fagaadhee hin beeku. Wanni gosuunittuu jira. Gaafa Jawaarii fi sagalee ta'ellee gaafa inni hidhamee dubbadheef illee pirinsipiliidhaan Jawaarii waan beekuuf dubbadha. Kana jechuun Jawaar muslima waan ta'eef qofaaf hin dubbanne tashootu fa'aa gaafa dubbate tashoon naa dubbadhe maalillee naan jedhee hin beeku tashootu fa'aa adventistiidha. Isaafillee sagalee ta'ee dubbadda jira warra biraa akkasiifillee sagalee ta'ee dubbadda jira malee sababni sababa
sababa jechuun amantii yookaan sababa waan biraati miti nama haqaa dhugaa qabu jedhu cufa hayyuun dubbadha jechuudha.